Daawwattoota keenya akkam jirtu? Kun qophii abbaa misoomaati. Qophiin abbaa misoomaa egaa walta'iinsa AMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa dhaabbilee misoomaa waliin ta'uudhaan kan simbiraan geenyu. Abbaan taayitaa dhaabbilee bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee 7 of jalatti kan inni hoogganu. Egaa isaan keessaatiin nutis korporeeshinii bakkeewwan bashannana uummataa irratti xiyyeeffachuudhaan gara paarkii Kooriyaatti imallee kan jirru. Mee as keessa deemnee isin daawwachiisna. Erga kana xumurree booda gara paarkii leencotaa naannoo mooraa kiiloo 6 argamutti isin imalchiifna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a. Ani Olbaanaa Xomboraati. Waaw akkam bareeda boo akkam nagaa. Nagaan dhuftan. Aboo akka ajaa'ibaatti bareeda. Sirriitti malee. Bubbuleera garuu akkamma kanatti miidhagne malee. Mee maqaa kee wal barreeti. Ani Kadir Qumbii Eebbaa jedhama. Bulchiinsa korporeeshinii bulchiinsaa iddoowwan bashannana magaalaa Finfinnee daarektoreetii maamilaati. Maamila? Nutis gaa maamila keessanii har'a. Hayyee. Guyyaa guutuu si wajjin oolu. Sirriidha. Bakkeewwan bashannanaa keessan ilaalanii hin quufanii. Sirriidha. Jannata lafarraa jechuun danda'a. Dhugaadha. Bakki nuti argamnus bakka paarkii yaadannoo Kooriyaati. Kunis immoo seenaa mataa isaati kan inni qabu. Dhugaadha. Irra guddaatti gaa keessa naannofnee keessa bashannanaa uummata keenya fudhannee keessa akkasitiin bashannanaa turtiidha kan taasifnu. Mee gadi buunee bakkeewwan tapha ijoollee nutti mul'ataa jiranii. Sirriidha. Keessa deemnee nu daawwachiista. Hin danda'a. Bakki kun birmadummaa Kooriyaatii fi warreen deemanii achitti waraana keessatti hirmaachuudhaaf deemanii fi yaadannoo isaaniiti kan inni taasifame. Mee akkamitti qabdanii jirtu mooraa kana? Iddoo kanatti iddoo seena qabeessa waan ta'eef sadarkaa isaa kaffi godheetiin ol kaasee jira. Ol kaaseetiin akka ijaaramu godhameera jechaadha. Istiraakcharii addaatiin dizaayinii addaatiin ijaaramee iddoo bashannana ijoolleedhaa. Kanaan dura bakkee bosona ture laggeen fakkeenyaaf kan inni fudhachuu ni dandeessu. Sadarkaa kanatti giriinerii fakkaatee magariisa uwwatee uffatee akka bareedutti kan godhe bulchiinsa magaalaa keenyaati jechaadha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee egaa akkuma atuu kaastee bakkeewwan bashannanaa hedduudha magaalaa kana keessatti kan inni banameeti ture. Isinis immoo carraa kanatti fayyadamtanii paarkiiwwan bakkeewwan garaagaraa koriidarii gubbaa akkasumas immoo bakkeewwan akkasii gara deddeebiidhaan haaressuu isa haara yookaan immoo bulchuu irratti kan xiyyeeffatanii seenaa mataa isaa qaban natti fakkaata. Paarkiin kunis paarkii guddicha. Humni raayyaa ittisa biyyaa keenya Itoophiyaa Neego Neeshin sun memberiidha waan taateef deeggarsa saniif warroonni miseensi naannoo 637 kan gahan. Humni nageenyaa biyya kanaa jechuudha. Kan deeman deeggarsa saniif kan deeman 122 achitti wareegamanii. Yaadannoo warroota saniitii fi Kooriyaa jidduutti ta'e injifannoo isaaniitiif kan calaqqisiisu paarkiin kun maqaa isaaniitiin moggaafamee kaa'ameera jechaadha. Yaadannoo saniif jechuudha. Yaadannoo saniif michuu isaan wajjin qaban jecha walitti dhufeenya Kooriyaa fi nuti qabnu cimsuudhaafis akka yaadannootti akka dildilatti jechuun riqichatti nu gargaaraa jira. Isinumatti kallattiidhaan bulchamoo ofirraa dabarsaniiti? Karaa korporeeshinii bulchiinsa iddoowwan bashannana magaalaa Finfinnee karaa lamaan tokko kan ofiin bulchuutu jira. Tokko awursoorsii godheetiin tajaajila uummataaf gahuudhaaf jannoo kana fudhateetiin haala qabeenya illee itti horatamu akkaataa paarkiin ittiin karaa salphaadhaan bulchuu dandeenyuun moodeelota adda addaatu jira. Tokko awusoorsiin goona, lama ofii keenyaa bulchina jechaadha. Paarkii kanas ofii keenyaa bulchaa turre jechaadha. Iddoowwan bashannanaa adda addaatu jira. Tokko sadarkaa eejii isaaniitiin kan addaan bahee jechaadha. Naannoo fakkeenyaaf galjalaa kanatti yoo ilaaltaniitiin jettan ni mul'ata. Kan naannoo ijoollee itti bashannanan, iddoo ijoollee itti oolan, itti bohaaran fi akkasumas kan gaheessotaallee jiimii adda addaa jira, addaraashonni adda addaa bakkee manni fincaanii sadarkaa isaanii kan eeggate duraarraa ol ka'eetiin
paarkii istaandardii isaa eeggate ta'ee ijaarameera jechuudha. Bosona tureera akkasitti ammayyaa'ee miidhagee namoonni akka barbaadan seenanii hojjetanii jedhu. Bashannananii jedha. Osoo korporeeshiniin iddoo bulchiinsa iddoowwan bashannana uummataa osoo hundoofne kutaa magaalaa keessa ture. Iddoon kun sadarkaa paarkii isa jechiisu illee hin turre jechaadha. Erga bara 2014 iddoowwan korporeeshinii iddoowwan bulchiinsa lafa yookaan bashannana magaalaatti erga hundaa'ee paarkii gara isaatti akka dhufu gochuudhaan sadarkaa isaallee yaaddoon sadarkaa paarkiitti akka ejjennoo akkamitti akka deemsifnu erga laallamee booda kutaan bulchiinsi magaalaadhaa galata guddaa isaaniif qabna. Baay'ee ijoolleen dargaggeessi duraan itti hataa turan yakka adda addaatti dawoo godhatanii hojjetaa turan laggeen kana kan balfa bakkee balfa itti gatame kan ture yoo yaadattanii jettan bara 2008 balfa akkasitti qulqulluun turre jechuudha. Amma dhiyoo kana xiyyeeffannoo mootummaan keenya Dr. Abiyyi magaalaa urbanization development fudhateen paarkiin kunis gahee isaan achi keessatti chaansii argachuudhaan carraa argate sadarkaa kanatti guddateera. Nutis qabeenya asirraa akka horan carraa hojii akka uumamu iddoon kanaan dura namoonni adda addaa dawoo godhatanii bosona dawoo godhatanii laga keessa deemaa yakka hojjetaa turan iddoo galii irraa galu iddoo bashannanaa fi kan kana fakkaata akka ta'an carraa guddaa baneera jechaadha. Kanaaf aan fakkeenyaaf mukkeen buleeyyiin jira as keessa sadarkaa isaanii yoo laaltaniitiin jettan deebi'aniitiin bunni jira as keessa biqiloota keessaa yoo fudhataniitiin jettan kanaafiyyuu paarkiin kun sadarkaa isaa ol ka'eetiin kan ijaarame. Haala bulchiinsa isaa hordoffii isin taasiftan maal fakkaata? Bakkeewwan garaagaraatti dabarsii yookaan immoo warreen biraatti dabarsanii kennuudhaani callisanii dhiisuun kun darbee darbee mul'ataa jedhamee yeroo itti odeeffamu jira waan ta'eef. Kun soba dhugaa irraa fagaatee jechaadha. Bulchiinsi korporeeshinii iddoowwan bashannana magaalaa Finfinnee awusoorsii yoo godhe gara abbootii qabeenyatti dabarsee qofa hin dhiisu. Jechuun fakkeenyaaf kutaa as keessa kan jiru biiroon takka qabna as keessa. Maaliidhaa fi dhiyeenyatti hordofuudhaan rakkoowwan isaan keessa jiran fakkeenyaaf kan ammaatti kaasuu dandeesse yoo jiraateetiin jedhe soolishinii kennuudha. Kanaan kan bulchinu jechaadha. Xiyyeeffannoo addaa kennamee jechaadha. Kanaafiyyuu tokko madda galiidha. Rakkoon namicha sanis paarkii behavioral park isaayyuu yoo isaan galle taate trainingiin kenninaaf jechaadha. Bifa kanaan paarkota illee akka bulchan isaanis galii maddisiisanii nuufis kafaltii kafalaa kutaa taaksii mootummaallee akka kafalan isaanis rakkoo isaanii gabaabatti furuudhaaf bifa kanaan wajjin hojjetaa jirra jechaadha. Innaa isaanitti qofa kenninee waan dhibnu miti. Lammaffaa kan galiin isaa guddaadha kan jedhamu soba. Maaliidhaaf? Fakkeenyaaf asirraa magibaa isaa jechuun galiin ittiin seensaa birrii 100. Kana jechuun meenteenensii asirratti wanta bahuuf kan godhuudha malee waan biraati miti. Akkuma maqaa isaa korporeeshinii bulchiinsa iddoowwan bashannanaa uummataa kan jedhu kan uummataati paarkichi jechaadha. Kanaafiyyuu galii illee meenteenensii illee kan goonuun kan walitti qabamuuf uummatumaaf wanta addaa wanta godhamu hin jiru garuuyyuu uummata seentaraalaayis kan godhe jechaadha. Kanaafi bifa kanaan hordoffii cimaa ta'een amma fakkeenyaaf yeroo laallu warroota qulqulleessitoota as keessa jiran giriinerii sirreessan daandii irra kan jiran wantoota adda addaa kan balfa adda addaa kan kaasan kanas leenjii tireeningii kennuudhaan keessaaf dammoo ijoollee hin qabna nuti jedhu. Tekinooloojii irratti haalli kaffaltii karaa dijitaalaa ta'een kaffaltii isaas kan sabasabnamu dijitaalaadha. Paarkiiwwan 160tu jira. Kanneen keessaa 23 buleeyyiidha. Kuwwan carraa koriidariitiin kan uumame jechaadha. Carraa koriidariitiin kan uumame jechaadha. Paarkiiwwan buleeyyii kanneen keessaa awusoorsiis yoo goone tekinooloojii akka fayyadaman. Lammaffaa warrootni nuti bulchina nutis tekinooloojiidhaan inxooxxoof kaasuu dandeessaa post maashiniidhaan kan jechuun money collecting system bifa saniin kan goonu. Asittis akkasuma jechaadha. Warroota akka kuubaa beela ciggee yoo fudhatte yoo laaltee ilaaluu dandeessa. Kanaafiyyuu tekinooloojiidhaan fayyadamna.
Poos maashinoonni adda addaa naannoo keenyatti akka galan nigdi baankii wajjinis yookaan baankii daldala Itoophiyaa wajjinis walitti dhufeenya uumuudhaan bifa saniin galiinis akka sabasabamu bifa saniin goonaa jecha namni osoo hin tuttuqne jecha teknooloojii qofaan akka gal mootummaanis taaksii argachuu qabu akka argatu nutis galiin keenya akka guddatu bifa saniin hordofna jecha. Yaa'insi tuuristii hoo kan duraaniif ammaa wal bukkee qabdanii gaafa laaltan maal fakkaata? Turistoonni dhufan addaadha. Baay'inni isaanii akka fakkeenyaaf keenyaayyuu kaasuun ni dandeenya. Kanaan dura miliyoona osoo paarkonni kunniin innoveetii hin ta'in paarkonni koriidara keessa jiranis innoveetii osoo hin ta'in dura xiqqoo ture. Amma naannoo turistiin bara kana 2018 dhufanii nu daawwatan Inxooxxoo walitti qabatee kan daawwatan naannoo miliyoona 4 fi 500 kan bara duraa caala dhibbeentaadhaan dabalaa kan dhufe jechaadha. Maaliidhaaf koriidarri jira. Lammaffaa paarkiiwwan buleeyyiin sadarkaa isaanii fakkeenyaaf hin eebbifamne malee naannoo Piikook kan jiru jechaadha. Addisuun jira. Amma sadarkaa isaa sadarkaa Afrikaa ol warroonni doowwiidhaan dhufanis baay'ee isaanii dabalaara jechaadha. Nutis bulchiinsa keenya sirreessuudhaan istiraakcharii diriirsuudhaan warroota paarkii buleeyyii kana to'atan warroota koriidara to'atan istiraakcharii isaa bal'isuudhaan bifa kanaa hordofna jechaadha. Kun amma bakka bashannana kan daa'immaniiti? Iddoon kun iddoo bashannana daa'immaniiti. Baabura jedhama. Hadiida baaburaati. Asirra deema jechaadha. Amma fakkeenyaaf sa'aatii isaa sila hin geenne sa'a bashannanaa ijoollee. Sa'a bashannanaa laftis gannaadha waan ta'eef xiqqoo yeroo aduun bahu ni dhufu jechaadha. Iddoon kun iddoo bashannana daa'immaniiti. Asirratti hadiidii kanarra deema jechaadha. Baabura irra yoo seenanii haaraa kan ittiin taanee fi asirratti shaakalanii baabura deemanii fi haaraa ittiin ta'u jechuudha. Akkas jechaadha. Haaraa ittiin ta'u jechaadha. Kanaafiyyuu daa'imman keenya asirratti baratu jechaadha. Bakkeewwan bashannanaa duraanii yoo sagantaan jiraate yoo cidhaa yoo qabaatan sagantaa xixiqqaa kan daa'immanii kan namoota gurguddoo fi Finfinnee keessaatii gara bakkee biraatti bahaniiti kan bashannanan duraanii. Amma garuu bakkeewwan bashannanaa akkasii bal'achuun carraa guddaa jiraattota magaalaa Finfinnee fidee dhufeera yaadaan. Sirriidha. Nuti tajaajiloonni kennu baay'eedha. Tokko akkuma ati kaasuuf yaaltetti kanaan dura iddoon gaa'elli itti godhamu hin jiru ture. Iddoowwan sadarkaa isaa eeggatan gaa'elaaf ta'an gaa'elli itti adeemsifamu paarkii kanarraa eegalee tolfameera diriireera. Tokko kanaafiyyuu koottaa nu daawwadhaa isiniin jedha. Koottaa gara keenya. Atis immoo asitti geggeeffattuu isiniin jedha. Jedha jechuun daawwattoota keenyaan jechaadha. Dhugaadha. Amma yoo duraanii daawwataanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana keessa yookaan immoo magaalaa Finfinnee kana keessa buleetuma gara bakkeewwan bashannanaa biraatti deema. Maallaqa guddaa kan inni baasu bakkeewwan biraatti. Amma garuu keessa buluu qofa osoo hin taane keessa tursiisuun danda'ameera jedhee yaada akka kiyyaatti. Egaa isinis immoo hojii bal'aa kanarratti hojjetaa jirtu waan ta'eef mee gara olii immoo xiqqoo ishee teenyee haasofna. Waa'ee babal'inaan waan paarkiin keessan irra guddaan irratti hojjetaati jiru hedduudha. Bakkeewwan bashannanaa irra guddaatti babal'ataati jira. Isinis immoo bulchiinsa akka bulchiinsaatti irratti baay'inaan hojjetaa jirtu waan ta'eef xiqqoo teenyee haasofna. Hayyee. Waan baay'ee daawwataati turre keessattuu mooraan kun mooraa buleessa yaadannoo keessattuu mootummoonni lamaan kan biyya Kooriyaa fi Itoophiyaa yaadannoo gurguddaadha kan isaan wal biraa qabanii. Isinis immoo akkasitti miidhagsitanii akkasitti ammayyeessitanii daawwattootaan kottaa daawwadhaa keessatti bashannanaa keessatti buhaaraa keessatti wal fuudhaa sagantaa keessan geggeessaa waan jettan fakkaata. Mee biiroon keessan egaa hojiiwwan babal'aa akka hojjetaa jiru maa quba qabnatis nu kaasaatii turte. Hojiiwwan amma hojjeteeni hangam milkaa'eera? Akkuma duratti kaasaa turretti paarkiiwwan buleeyyii 23 fi koriidaraa walii qabatee naannoo
Walii galatti paarkii 160 kan bulchu. Koriidara wajjin jechaadha. Iddoowwan bashannanaatiin buluu isaa carraa guddaadha. Carroomeera jechaadha. Fakkeenyaaf iddoon kuni kanaan dura iddoo saamichi itti adeemsifamu, iddoo kabaja hin qabne, iddoo paarkii hin fakkaanne, iddoo kashlabboonni adda addaa namatti saaman yakka adda addaatti raawwatan ture. Erga gara keenyatti galee tokko xiyyeeffannoon bulchiinsi magaalaas kenne mootummaan biyya bulchanis xiyyeeffannoo kennuudhaan sadarkaa kanatti bareedee tajaajila adda addaatiif akka oolu godhameera. Lammaffaa galiiwwan adda addaa asirratti sassaabame kutaa magaalaatiif akka galu asirraa madda galii ta'uudhaan tajaajila kennaa jira. Sadaffaa carraa hojii uumeera. Kanaaf paarkii kana bulchuun tokko nuuf carraa guddaadha. Carroomina jechaadha. Koriidarii akkaataa isaan nuti ittiin bulchuuf tokko outsourcing gochuudhaan lama ofii keenyaa kan bulchinu jira. Kan outsourcing goonu abbootiin qabeenyaa free marketidha. Caarataa baafnee yookiin caalbaasii baasuudhaan akka competition gochuudhaan gara keenyatti akka dhufan ni goona jechaadha. Kanaan gama tokkoon galii sabasabna. Gama biraatiin bulchiinsi gaarii akka uumu. Nuti bichaan uummataan biraan gahuu waan dandeenyeef bifa kanaan uummanni illee nu wajjin gargaarsa nuuf kennuudhaan paarkiin illee akka kiyya jedhee akka qabeenya ofiitti akka laalu. Lammaffaa bulchiinsa gaarii uumuudhaaf especially yeroo kana economy develop gochuudhaaf abbootiin qabeenyaa organization kam wajjin hirmaannaa gochuun dirqama isaanii. Atama kutaa gabaa yookaan kutaa marketingii fi promotionii irra kan itti jirtu daayirektara sana kanis hooggantu mee galiin keessa maal fakkaata kan barana hojiiwwan babal'aa kakaasaa jirtan keessattuu kan bara 2000 fi 18 xumuramee gara 2000 fi 19 seenamaatti kan jiru maal fakkaata galiin keessa isa bara darbee irraa wal bukkee qabdee gaafa laal bara 2018 kana kan walitti qabameetiin jedhe kutaa magaalaatiif fasas kan goone gara naannoo miliyoona 300 fi 27 ol kan ta'u gara kutaa magaalaatti fasas goone jechaadha. Wantoota akka hudhaatti yookaan immoo akka hanqinaatti sin qabatee bara 2019 faa kana keessa ni furama jettanii yookaan immoo nu rakkiseera kana keessatti immoo kana furaa deemna waan jettanii lafa keessanii bifa qorannootiin itti deemtan jira. Bifa qorannootiin nuti akka kutaa keenyatti kan jechuun akka bulchiinsa korporeeshiniitti illee yeroo ilaalleetiin jedhan maarkeettiiwwan jiran akkamii haala kamaan itti fayyadamna isa jedhu qorannoo ni adeemsifna. Uummanni akka paarkiin kun akkamitti qabeenya kiyya jedheetti amaneetiin bulfachuu danda'u. Baay'ee paarkii kan bulcheetiin jedhan mootummaa bichaadhaa miti. Akkuma hundeeffama hiika mataa isaarraa kan ka'e korporeeshinii bulchiinsa iddoowwan bashannanaa uummataa jedha. Hiikni isaa kan uummataati qabeenya uummataati. Uummanni qabeenyi kun kiyya jedhee akka itti amanu awareness uummatattis yookaan training adda addaa structure adda addaa diriiree akka uummataan gahu bulchiinsawwan nu wajjin walitti hidhata qaban. Kan fakkeenyaaf poolisii fudhachuu ni dandeessa. Humna ifaa fudhachuu dandeessa. Telecommunication fudhachuu dandeessa. Baankii fudhachuu ni dandeessa. Kutaawwan bulchiinsa structure magaalaa keessa jiran hundaa wajjin walii galteedhaan harka farka ta'uudhaan hamma naannoo bulchiinsa kutaa waraadatti gadi bu'u jechaadha. Kutaa bulchiinsa aanatti gadi bu'u sadarkaa saniin walii galteedhaan hojjetaa. Bifa kanaan akka caamuu jechaadha. Rakkoowwan kana bifa saniin qorannoodhaan qopheessuudhaan isaan wajjin marachuudhaan tokko kan furre jira. Fakkeenyaaf paarkii kana keessa kan jiru uummataa wajjin walitti marji ta'eetiin kan jiraate ture. Jechuun namoonni dhuunfaadhaa keessa jiraatu. Hindaangeffamiin ture. Osoo hindaangeffamin ture. Amma kutaan magaalaadhaa bulchiinsi magaalaadhaa xiyyeeffannoo kennuudhaan namoota kana as keessaa baasaniiru. Tokko paarkiin paarkii ta'e bilisa akka ta'u kan godhame bara 2018 kana keessa jechaadha. Tokko paarkiin kun iyyuu jechaadha. Kan bifa kana innoveet ta'eetiin sadarkaa isaa ol qabamee sadarkaa paarkii isa jechiisi kan geeffame jechaadha. Rakkoowwan akkanaa kutaa magaalaa wajjin istiraakcharii jiru wajjin bulchiinsa magaalaa wajjin walii haasa'uudhaan bifa saniin kan furru jira. Kan keessoodhaa manaajimentiin jiru istiraakcharii fi diriirsee jira. Kanaan immediately karoora gabaabaadhaan dheeraadhaan kan furamu jira.
Kanaaf kan itti qabanneerru jira. Kun ka furreetiin gara hojiitti gallee galiiwwan sadarkaa kanatti eegamu. Bulchiinsa magaalaatiif fasasa kan goone bifa kanaan sila deemnee jechaadha. Mee amma immoo gara caffee araaraa deemneeti paarkiin buleessi jira. Paarkii leencotaa moo paarkii Ambassaa Gibbii jettanii? Paarkii leencotaa jenna. Paarkii leencotaa. Naannoo caffee araaraatti kan argamu isaadha. Mee achi deemnee amma immoo akkasuma uummata keenya daawwachiisnaa. Daawwattoota keenyaa qophii keenyaa hin xumurree mee amma immoo paarkii leencotaa naannoo kiiloo 6tti argamu deemneeti isin daawwachiisnaa. Qophiin abbaa misoomaa keenya hin xumuramne nu wajjin ammallee gara paarkii leencotaa waliin imalla nu faana ta'a. Ayaan. Mooraa leencotaa jechuun kana? Mooraa leencotaa jechuun kan naannoo caffee araaraatti argamu. Isa kanadha. Mooraa leencotaa maal jedhanii? Leencatu jira as keessa? Bara mooticha Haile Sillaasee yeroo san naannoo Oromiyaa doowiidhaaf deeman ilmoo leencaa yookaan kubuleesii jedhamu san akka kennatti fuudhanii kennaniif naannoo Wallaggaa Iluu Abbaa Booraa irraa akka ragaan jedhutti. Ergasii fuudhaniitiin iddoo caffee araaraa kana seentarii paarkiidhaan godhanii as kaa'an. Iddoo saniin itti fufee jechaadha. Haile Sillaaseetu hundeesse jechaadha. Bara 1940 keessa jechaadha. Naannoo isaa hundaa'e paarkichi. Kanaaf mooraa leencaa jedhan jechuudha. Mooraa leencaa jedhan. Leenca gurraacha jechaadha. Isa kamna jechaadha. Keessatti iyyuu wanti adda nu godhu leenci gurraachi biyya keenya keessatti argama jechaadha. Kanaaf iyyuu Haile Sillaaseenis gara jaalatu. Mooraan kun kan inni duraani mooraa leencotaa jedhama malee namoonni baay'een hin dhufu hin daawwatu. Garuu akkasitti ammayyaa'ee ture. Sadarkaa kanatti midhaagee namoonni hundi akka ilaaluuf akka isaaniif ta'utti hin tolfamne ture. Amma sadarkaa isaa istaandardii isaa ol qabame leencota kanaan dura as keessatti marfamaniitiin hidhamanii oolanis bakkeewota isaaniif ta'u nutti mootummaan keenya jijjiiruudhaan naannoo piikook geeffameera. Mooraan kun bakkee seena qabeessa malee bakkee leenconni amma yeroo kanatti kaarentiliitti argamaniiti. Bakkeen isaan itti argaman naannoo Addisuu kan jedhamu biraanchii kanaatu jira duraan jechaadha. Iddoo piikook kan jedhamu. Naannoo san geessineerra jechaadha. Asirraa garasitti iddoon sun behavioral park sadarkaa sana naannoo sana bosonaallee bosonaadha. Akka jechuun naachuraalii bosona keessa jirutti sadarkaa sanitti ijaarameera jechaadha. Paarkii sadarkaa isaa biyyoolessa sadarkaa biyyattiitiyyuu istaandardii isaa gubbatti ol qabamee ijaarame waan ta'eef garas geeffame jechaadha. Kana amma kan leencota qofa amma kan jiru egaa mooraa kana mooraa leencaa jedhamu waliin duraanis leencuma qofa kanas keessa jira. No. Leencota bichaan bineensonni allaattiiwwan illee turan kan akka daakiyyee fakkeenyaaf yoo si kaasee kan jedhe sololii aanis maal kun shaalloonis turan naannoo kanneen jechaadha. Isa qofaa miti bineensota akka hoosiftoota weenni fa'a kun olaal arguu ni dandeessa as keessa jechaadha. Weenni fa'a iyyuu ture. Jaldeessi daabeenis ture. Qamaleenis turan. Jiru ammas jechaadha. Garuuyyuu hambaa kanneen kaasitti hambifne leencota asirraa bakkee isaaniin mijataa ta'an. Jechuun wanta uumamaan wal fakkaatu paarkii san geessineera. Kunniin bakkee seenaadha. Namoonni yeroo dhufan jala maqaa masaa qabatee akka turuuf qofa. Olitti seennee ilaallu egaa bineensota hedduutu jirtu as keessa. More or less as keessa kan jiran ammatti manatti jechaadha. Kan akka fakkeenyaaf qamalee jirti. Qamaleedha. Qamalee haadha qamu jettaan kan. Ishiinis namallee bineensa nama qamu jedhi. Qamu. As keessa jirti jechaadha. Kan akka qocaa fa'aati. Kunoo qocaanas jira laa. Qocaa laal kunoo waggoonni isaa baay'ee turaadha. Marga soorata. Bifa kanaan jira jechaadha. Kana uummanni illee yoo dhufe waan gurraan dhagahu irra keessattuu gama dhaloonni as keessatti waan gurraan dhagahu irra qocaa gaafa jedhan iddoo biraatti geessuu irraa asitti daawwataa yoo dhufe ilaalee qocaan maal akka isheen taate qamaleen maal akka isheen taate salphumatti ilaalee baree dhaloonni waan fagootti ilaaluu malu asitti argataa jechuudha. Sirriidha.
Especially magaalaa keessatti paarkiin kan hundaa'uu fi paarkii biyyoolessa keessa jiran ummataaf kutaa magaalaatti ummata jiraattota ummataati magaalaa irra jiraniif bifa salphaa ta'een akka argan daamman akka irraa bineensa irraa arganii biheefarii isaanii maali haala hormaata isaanii bifa isaanii addaan baafatan akka tajaajiluudhaaf waan biraatii miti paarkiin magaalaa keessatti kan ijaaramu. Fagoo deemtee ilaaluu irra dhiyoo irratti tokkoffaa madda galiillee ta'ee akka tajaajilu akka qabeenyi uumamaas beekamu uummanni magaalaallee akka beeku qabeenya eessa akka jiru jechuudha. Beekamu magaalaa baatee iddoo biraa dhattee waan kana fakkaatu ilaaluu hin dirqamtu jechuudha asumatti argata jechuudha. Nu bira dhuftanii yoo ilaaltan waa hundaayyuu argachuu dandeessa. Kanaafiyyuu amma fa'aa naannoo Peacock san yoo deemtaniitiin jettan especially bineensonni kan akka bosona kan akka leencaa kan akka borofaa arroollee isaa jedhan kan galan jiru saalaan fa'aati. Dhuftanii yoo ilaaltaniitiin jettan namatti tola. Yeroo dhiyootti eebbifamaa paarkiin sun uummataaf waan ifa ta'e natti fakkaata. Uummataaf ifa hin taane eebbifamuutti sadarkaa sanitti jira. Dhufanii daawwachuun ni danda'u jecha. Garuu akka sadarkaa biyyaalessaatti waan ijaarame na fakkaata. Maatii gaafa ilaaltu paarkii guddicha keessatti paarkiiwwan jiran keessaatti paarkii guddicha miidhagaa ammas immoo hammattoon isaa kaaniin waan caalu fakkaata. Sirriidha. Yeroo nama argu ni bashannana jecha. Akkuma gara gadiitti arginu bakkee daa'imman itti taphatan akkasumas illee sagantaawwan garaagaraa kaafeen as keessaa ni mul'ata. Galiin asirraa argamu kan duraanii itoo ammayyaa'een garaagarummaa ni qabaata laata? Garaagarummaa qaba. Yeroo hin ammayyoofne hammanas miti. Amma galii guddaa galcha. Yaadannoo leencichaa fi akkasitti siidaan kun kan dhaabbate. Yaadannoo leenca keenya. Leenca daabee isaa jennu gurraachisan. Hin argitaa miti? Kunoo qabuu ni dandeessa yoo sitti fakkaate ilaaluu ni dandeessa. Garuuyyuu leencaaf funyaan hin tuqan jiru. Maaliif dhiiroo? Hin lola kaaree leenca. Funyaan hin tuqan? Hin tuqani. Leenci kana fakkaata. Daabee masaa kanatti tuqani? Yaadannoo isaaniif kan. Garuu namaan tuqsiisaadha malee. Namaan tuqsiisu akka tasaa yoo tuqe sinnis jechuu barbaadeeti. Nyaara tuqanii jettee nyaara tuqanii kana fakkaata. Leencichi keenya kanaadha. Especially biyya keenya keessaa qofatti kan argamu jechaadha. Leenci gurraachi jechaadha. Yeroo ammaa kana leenci gurraachi kun asii bahee gara paarkii amma dhiyootti eebbifamuuf deemu kan Peacock sana keessa jira jechuudha. Achi keessa jira. Leenconni garas geessineerraa bineensota gurguddoo ta'anis achi geeffamaniirani. Kan hafanis xumurame taanaan kaas jiran achi geessinaa jechaadha. Iddoo olmattii isaanii uumama kan wal fakkaatu bifa saniin sadarkaa isaaniitti waa ijaarameef garas geessani. Leenci as dhufanii namoonni tokko eessa dhaqee jedhanii gaafatu. Deebii kan ta'u leenci bakkee isaaf barbaachisu iddoo isatti tolu bakkee umrii dheeraa jiraachuu danda'u bakkee isaaf barbaachisu ijaarree naannoo Peacock kan jedhamu achi geessineerra dhaxxanii daawwachuu ni dandeessan jedha. Asiin miseejii kiyya dabarsuun barbaada. Kanaafiyyuu koottaatii achitti nu daawwadhaa yoo paarkiin keenya eebbifame jechaadha. Galatoom ulfaadhu kadir keenya waan baay'ee waan dhaloonni irraa barachuu danda'u qabeenya keessattuu naannoo kana jiru paarkiiwwan bulchiinsa magaalaa Finfinnee haaressee kan duraanii kan ammaa walitti qabdanii bulchaatti jirtanii kanaan immoo uummanni keenya irraa bashannanaatti kan jiru ulfaadhu galatoomii isaa hafes immoo dhufnee waliin eebbisiisna. Turtii gaarii dabalata asirratti. Qabeenyi kun kan ijaaree bulchiinsa kutaa magaalaati. Qabeenyi kun kan uummataati. Uummanni ammallee dabalataan kan jennu qabeenya keessan tikfachuu qabdu. Dhuftaniisis kunuunfachuudhaaf daawwachuu qabdu. Yoo hin laalle qabeenya kiyya jechuu hin dandeessu. Yoo hin kunuunsine jechaadha. Koottaa nu daawwadhaa. Qabeenya nu qabnu kan isirraa fuunee fakkeenya warroonni baadiyyaallee jiran. Yeroo magaalaa kana dhuftan koottaa nu biratti bohaaraa. Qabeenya isin biraa fuune asitti kunuunsaa jirra. Leenci as jirra. Leenci as jira. Koottaa daawwadhaa isiniin jenna. Dhuftanii akka laaltan kanaaf dhaamsa kiyya dabarsa. Galatoomaa isinis jedha. Nagaan. Egaa daawwattoota keenya turtii keenya abbaa misoomaa paarkiiwwan lameen kanarra isin daawwachiisaati turre. Turtii keenyaanii egaa paarkii kana keessatti waan baay'een akka jiru dhuftanii akka daawwattan daawwachiisaan keenyallee dhaamsa dabarfateera.
yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebinaa an ol baana xumuraan ture horaa bulaa deemanaa isiniin jedha.